odeessaalee turbaanti marrooshan guyyaa jimaataaf sanbat guddayyaa waan dabarti yeroo kan isaan birgeetu waltajjii jira. Qopheessitooti qophiitan akkuma baratam anguyyoo waariyootii fi waayillee kiyya Abiraam Birruu stuudiyootti argamnaa yihuunar nu biraan waliin hin jiru dhimmoota gargaraa Oromiyaa Itoophiyaa ilaalatan irra bal'inaan marachuuf dhufne jirra. Bagnagaan dhuftan ol seenaa abrish bagnagaan dhuftan. Bagnagaan HBS. Ardhaaf ajandaa gugurdaa agafurii filannee jirra. In dheeres nu gaggabaabsineetum waan jira daawwattoota keenyatti himnee keessa baana ajandaa lamaan jalqaban hubeessisme. Jalqaba irratti marii bilbilaa ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan ministeera muummee Itoophiyaa wajjin godhan irratti kan mari'annu ta'a. Antooni Bilinkan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjin haala yeroo keessumaa dhimma gargaarsa bakkatti deebisuu dhimma walitti bu'iinsa Itoophiyaa irratti rakkoowwan jiranii fi furmaata isaanii irratti waliin mari'achuu ministeerri haajaa alaa Ameerikaa beeksisee jira. Lammaffaa irratti ajandaan irraa haasofnu Oromiyaa keessatti waraanni tufee jira. Ololli kabiraas immoo waraanuma kana cinaa gara mootummaa bilchiginnaatiin tufee jira. Ayyee sadeessoo irratti dargaggooti Tigraay waraan kaaba Itoophiyaa guddayyaa lubbuu lammiilee miiliyoona ol nyaateen boodallee waraanni dhaabbatee dhukaasii dhaabbatee gareen lamaa waliin hojjechuu jalqabdullee waraan booda dargaggooti sodaa kakkaatiin akkasumas dhimma dinagdee qabeenyaatiin wal qabate ammaan tanaa haal jajjaba kee jiru beeltee ammaantee jirti. Kanaaf Jibuutii gulaan godhanii gara biyyootan Arabaa baqachuu irratti argam gabaasii jedhamu irratti argama. Kanaaf Tigraay dhukaasii dhaabbatullee rakkoon namooma bal'inaan fufuu dubbatama. Itoophiyaa keessatti dargaggooti yeroo ammaa abdii kutanii biyyatti gadhiisuun haal ulfaata ta'een alalmaan durii baratan jechuu danda'amuun biyyatti gadhiisuu irratti argamu kanallee irra dubbannaa afreessoof dhuma irratti immoo baankii misoom Afrikaa yookaan Afrikaan Development Bank dhiyeen kan qondaaltota mootummaa Itoophiyaa himachuun waajjirisii Finfinnee jiru cufu dabri immoo Itoophiyaa waliin hojjechuun ulfaata waan jettu kaaftee jirti. Kan irratti mootummaan Itoophiyaa illee karaa ministeera ajala biyyattii gulaan ibsa kennee jira. Kalees dhimma kana irratti oduu hojjennee jirra. Dhimma kana afran gabaabsinee yaad jirarra kenninettiin addaan baana qophii odeessaalee daawwachuuf karaa YouTube Oromia Media Network hordoftoota 570 geenne jirra. Dhiyeen kan karoor bal'aa YouTube OMN miliyoon tokko seensisuu qabannee jilaan deemuu irratti argamna. Uummati Oromoo namni salphaa yeroo ammaa online hin jiru. Kanaafuu dargaggeessi Oromoo kun cufti ka Facebook, TikTok yookaan Twitter qabedduun isaa emailii in qabaa jennetti namanna namni emailii qaba kamiyyuu YouTube Oromia Media Network seenee cimsuu danda'ullee qaba. Miidiyoota Oromoo ka jiran keessa miidiyaa guddayyaan Oromoon qabdu OMN waan taateef OMN karaa kanaan daawwattoota isaa guddisuun namni qarshin qabnu OMN cina dhaabbachuun danda'a. Kanaafuu YouTube OMN guddisaa jenna. Hammaleellee karaa Facebook OMN hordoftoota miiliyoon 2.5 ol qabgulaan qophiilee ta'een tokko daawwachuu dandeettu. Darbi immoo warri televizyiiniin kutaalee Oromiyaa gargaraa akkasumas biyya alaatii cara argatanii hordofuu dandeettan karaa yaasaat gulaan qophiilee keenya guyyaa guyyaan darban sagantaalee akka odeessaalee dabalatee daawwachuu dandeettu. Yaad naannoo keessan jiru OMN furgoo barbaadan ammoo bilbilootas jala barreeffaman WhatsApp akkasumas Telegram gulaa yoo nu ergitan yaados jiran keessa filannee deebifne daawwattoota keenya biraan ka geenne taati karaa kanaan Oromiyaa Media Network bir dhaabbadhaa jenna. Kallattumaan ajandaa gugurdaa filan irraa filannee darbuun duratti ammoo beeksisa tokko qabnaa daawwanne waltajjii. OMN karaa YouTube isaa subscribe gochuun odeessi wayitawaan Oromiyaa Media Network yeroo kamittuu tamsaasu akka isin bira ga'uuf yaadachiisa akka argattaniif isin fayyada. Maamila Oromiyaa Media Network kan Facebook miiliyoona 2.5 caalee jira ka YouTube irree miiliyoona tokkoon ga'uudhaaf karoora yookiin kaayyoo qabnaa sana duukaa bu'uudhaan YouTube Oromiyaa Media Network irratti odeessaalee keenya baay'ee kan argattan qophiileen keenya irra caalaan liinkii isaaniitti karaa Facebook kan dhufanii warri
Facebook gubbaa jirtan gara YouTube itti naanna'uudhaan OMN duuka bu'aa isiniin jenna daawwattoota keenya ittaansuudhaan gara ajandaa keenya ijootti dabarraa ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Anthony Blinken ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjin dhimmoota garaagaraa wayitaa irratti mari'achuu isaanii ministeerri haajaa alaa Ameerikaa karaa websaayitii yookiin marsariitii isaa himeeti jira dubbii ijoon marii isaanii akkamiin jalqaba ji'attaanuu keessa gargaarsa karaa USAID yookiin dhaabbata gargaarsa Ameerikaa adda citee ture jalqabsiifnaa kan jedhu ture keessumaa saamicha gargaarsaa caasaa mootummaa Abiy Ahmed godhe hordofee dhaabbileen gargaarsa namoomaa kennan guddoon lama Itoophiyaa keessatti tajaajila dhaabuu isaanii ni yaadatama kanneen keessaa USAID fi World Food Program isaan hangafoota World Food Program gara gargaarsa kennuutti deebi'eeti jira haa ta'uti garuu USAID yookiin dhaabbati gargaarsa Ameerikaa haga yoonaa gargaarsa kennuutti hin deebine gargaarsa kana immoo bakka itti deebisuudhaaf torbaan kana ibsa baasee ture USAID riiformiin gargaarsaa tolfamuusaa kanaafis Blinken mootummaa Abiy Ahmed galateeffatanii gargaarsa akkamiin akka uummata beela muddaa yookiin acute hungeriidhaaf saaxilamee jiru kan dhaqqabu irratti kaaba Itoophiyaatti nagaa cimsuu irrattis barbaachisummaa tumsa gaanfa Afrikaa yookiin cooperation regionii kanaas kaasanii jiraachuu isaanii marii bilbilaa kana irratti eeramee jira Blinken walitti bu'iinsa naannolee Itoophiyaa keessaa Amaara Oromiyaa fi bakkoota biroo garaagaraattis jiru irratti yaaddoo qaban ibsuu isaanii gabaasi kun ni agarsiisa walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa keessumaa kan naannolee lamaanii marii fi waldhageettiin akka furamus cimsanii ibsanii jedha ibsi ministeerri haajaa alaa Ameerikaa kun. Yaa firoottan Ameerikaan Itoophiyaan qabdu keessaa biyyoota lixaatii fi biyyoota kaaba Ameerikaa keessa firii guddayaan Itoophiyaa yeroo dheeraa United States of America ta'uun isaan yaadatama. Ameerikaa fi Itoophiyaan hariiroo yeroo dheeraa kawaayee nageenyaaf guddin waloo irratti xiyyeeffatu bar 19 duwwa 9 irra jalqabanii waggoottan dheeraaf hariiroo jajjaboo qabaa turanii haa taatuuti ammoo hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa kun seena keessatti yeroo lama callaanfattee kufuuf jettee ol kaate bar 1970 bar mootummaan dargiyaan gogubbaa jiru keessumaa dargiin garwar sooshaalistii gulirkachuu hordofee hariiroon Ameerikaa fi Itoophiyaa laaftee turte eegisuun ammoo bar jijjiirama booda eegi bulchiinsi mootummaa Abiy Ahmed godhuuf keessumatti gaaf waraanii biyyattii jalqabe hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa jidduu turte laafaa dhufte keessumatti yeroo waggoottan lamaan dura mootummaan Itoophiyaa karaaf ta'een Ameerikaa irra duul bal'aa gaggeessaa ture Ameerikaallee himachaa ture duuli gargaraallee godhama ture akkuma beekamtu dira garxeenfa booranfa keessatti down Joe Biden hiriiri jedhanfaan godhama ture haa taatuuti ammoo gaafa addunyaa gubbaa jiraattee namum jaba waliin hojjetu waan taateef dhumirratti mootummaan Dr. Abiy Ahmed Ameerikaa waliin hariiroo jirtu ta'uufti sun deebisee ijaaruu jalqabee jira kun qaroomina foreign relation jedhetti namana waliin dhabu garuu nama umniti waliin guunne wal dhabuun dogongora Ameerikaan ammallee taanaan armaan durallee waraanota Itoophiyaa keessatti akka fiilmi Ameerikaatiin baanan season 1 season 2 edani biyyatti gaaga'uu jiran iddoo keessan nagaan akka buuf qoodolaana qabdi waraan ka biyyattiitti godhamaa ture qalubbuu namoota miiliyoon ol nyaat akka xumura argatuuf ga'ee leenca katabatte United States of America maqaan kun ni gamta Afrikaati kennan malee qoodi Ameerikaa hundi caala guddata'u namni siyaasa hubat khamiifiyyuufa ammallee dhimmoo sadi gubbaatti mootummaa Itoophiyaa waliin ministeerii ajala Ameerikaa Antonio John Blinken aasaa bilbila gaggeessu abraamatu dubbatte jirti qabxi sadi irratti dubbatan gabaabsinoo keessa kaamnatu yette jalqabaa dhim gargaarsa irratti akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti gargaarsi namooma hannaan wal qabatee addaan cituun isaan yaadatama dhaabbileen jaarmiyaaleen gargaarsi namooma kennan kanneen akka sagantaa nyaata addunyaa World Food Program akkasumas dhaabbati gargaarsa Ameerikaa USAID naannoo joottan jaatiif qaamolee nageen mootummaa himatanii naannolee biyyattii 7-8 keessa saamichi gargaarsa namooma hayyeessa dhufe qaamolee nageenyaatiin saamamu qondaaltota mootummaatiin gurgurama koomii kaasuun gargaarsa addaan kutuun isaanii ni yaadatama. sagantaa nyaata addunyaa yeroo dheertuun bood gargaarsa kan joottan lamaan dur jalqabee jira Ameerikaalleen halee malee godheen gadda dhimma kaniif goote jirti gargaarsi namoon biyyattii kun mootummaa Itoophiyaa waliin collaboration yookaan walitti dhufeen jajjaba uumne karaa eegumsi guddaan itti godhamuu danda'uun qarqaarsi qaamolee malaniif akka godhame irratti hojjannaa waan jedhan baasanii jiranii hordofee ministeera ajala Ameerikaa Antonio John Blinken muummichi ministeera Abiy Ahmed waliin mari'atee jira wanni waliin jennu kun akka jirrooltu akka hojjetabdi guutuu qabna kanaafuu qarqaarsi hiyyeessa dhuuf hiyyees qofaaf kennamu waan jedharra dubbatanii
qabxiin lammeessoo lol kaabaatiif dhimma gaafa Afrikaati lolli kaab biyyattii Tigraayitti qabbanaa'ullee Amaara keessatti itti fufee jira kaabi biyyattii ha Tigraayitti ta'e naga Tigraay bugalatoonfatee jira kaabatti ammoo akkasumas Horn of Africa biyyoottan gaafa Afrikaa keessa rakkoon jirtan mallee rakkuma waan taateef fal barbaadaa waan jedhullee kaasee jira dabalataan sadeessoo nageenya Oromiyaatiif dhimma naannoo Amaaraati akkuma beekamu dhimmi naannoo Oromiyaa keessa aljajjabaa keessatti argama mariin araaraa Tanzaaniyaa jalqabdullee lolli jidduutaan qaamol nageenya mootummaatiif waraan bilisummaa Oromoo jidduu bal'inaan deemu irratti argama wanni qawween furan tokkolleen injirtu waan taateef nagaan dubbiin ka furamtuuti jedhe jira ajandaan keenya kalammeessolleen kanumaa wal qabata. Yaaduma kana jabeessuudhaaf dhimmi ijoon isaan irraa dubbatan tokko dhimma gargaarsaati. Sababa gargaarsi adda citeef kaaba Itoophiyaatti namooti kumaan lakkaa'aman beelaan dhumuu isaanii gabaasa yeroo garaagaraatti miidiyaaleen garaagaraa OMN dabalatee dhiyeessaa turanirraa namoonni hubatanii jiran jennee yaadna warra beelaan dhume malees namooti beela muddaadhaaf saaxilaman hedduu ta'uu isaanii gabaasii garaagaraa ni agarsiisu. Bilinkanis ta'ee mootummaan Ameerikaa dhimmoota walitti bu'iinsa biyyattii dhimmoota siyaasa Itoophiyaa wajjin wal qabatan irratti irra deddeebiin mootummaa Itoophiyaa baruma 2023 keessa erguma waraanni kaabaa kan Tigraay keessatti adeemsifame dhaabbatee asiyyuu dhiibban isaan godhaa turan salphaa hin turre jechuu dandeessa. Ministiriin haajaa alaa namni Antooni Bilinkan jedhamu kun haga Itoophiyaa deemee qaaman qondaalota Itoophiyaa wajjin mari'achuutti gahuu isaanii yaadattu baruma faranjoota kana keessa dhiibbaan dippiloomaasii keessumaa Itoophiyaa keessatti waraanni akka dhaabbatu warri Ameerikaa godhaa jiran baay'ee salphaa miti. Dhiibbaa dippiloomaasii qofa miti baay'ee kadhaallee sadarkaa fakkaachuu danda'utti amma gabaasuma akkanaa kan karaa haajaa alaa Ameerikaa dhabaa turan marii umti bilbilaa marsaa meeqa ministeera muummee fi qondaala kana wajjin godhamaa ture ni yaadanna. Yeroo kanatti maaliif erga akkasii dabarsisuun barbaachise kan jedhu waa lama natti fakkaata akka yaada kiyyaatti. Tokkoffaa gargaarsa bakkatti deebisuudhaaf USAID egaa guyyaa lama dura ibsa kan baase so dhimmi gargaarsaa kun stressli xiyyeeffannaa akka argatu armaan dura bifa saamichaatiin yookiin karaa qaanfachiisaa ta'een caasaaleen mootummaa gargaarsa guruudhaan lammiileen beelaaf saaxilaman akka gaaga'amaaf saaxilaman godhanii jiranii sanaaf xiyyeeffannaan akka kennamu ergaa dabarsuu isaaniitiin inni lammaffaa marii nagaa wajjin wal qabsiisee mootummaan leading role akka taphatu fakkeenyaaf yeroo kanatti mootummaan Itoophiyaadhaa waraana Oromiyaa keessaa dhaabuudhaaf garee waraana bilisummaa Oromoo wajjin mariitti jira. Mariin sun akka milkaa'u mootummaan gahee leencaa taphachuu akka qabu ergaa waan dabarsan natti fakkaata. Yaa United States of America ni yeroo dheeraa fi qamadii Itoophiyaa gargaaruun beekamti. Qamadii wal qabatee mootummaan Itoophiyaa gochoota dhugaarra fagaatan tokko olola miidiyaa olola kaadiree facaasaa turanii qamadii seenaa keessa yeroo jalqabaatiif ufir dabarre biyya alaatti erge waan jedhan kaasuu jiru. Haa ta'u ammoo World Food Program gurguree jedhanii kaasaa turanii dhugaan lafa jirtan mallee taana. Tarmaan dura olol miidiyaati jechuudha. Itoophiyaan qamadii kuntaal dhibbi ta'uu danda'a, kum ta'uu danda'a, miiliyoon ta'uu danda'a, oomishuu hin dandeessu. Laf bal'oo qabdi potenshaaliin hin jira. Garuu qamadii ufir dabartee biyya alaatti erguu jalqabdeedhaan olol paartii olol siyaasaati dhugaan lafir jirtammoo uummati biyyatti miiliyoonii 20 hacaalu gargaarsa nyaata barbaadu sagantaa nyaata addunyaa World Food Program deddeebiin irra dubbachaa ture biyyatti qamadii ergit qamadiin hattu yookaan qamadiin saamtu sun irratti ammoo Ameerikaan himattee akkasumas sagantaa nyaata addunyaa himatee keessuma kaadiree himatu uummata bal'aan himan kaadireef warqawwee qabu gargaarsi hiyyeessa dhufu gurgurata humnaan saame himatanii jiranii gargaarsi hiyyeessa hatu dhiisaa jechuun barbaachisa jal sararni itti manii darbuun barbaachisa. Kaani dhimmi jajjabaanii Baayiden kaas dhimmi nageenyaa Oromiyaati ajandaan keellammeessoon kanumaa wal qabata akkuma beekamu guyyoottan 10 darbaniif mariin waraana bilisummaa Oromoo waboof mootummaa Itoophiyaa jidduu godhamuu jirtu biyya Afrikaa Tanzaaniyaa Daarusalaamitti itti fuftee jirti. Mariin tun dhuga dubbachuu fi dhimmi isaan tokko tokkoon irra mari'atan maal jedhanii adda baasuun qaama kamiifiyyuu qaamii hagammaatti bilisaan adda baasin jiru garee dippiloomaatota waraana irra odeeffannoo argaa jiru miidiyaaleen tokko tokko waan hin bilchaatiin waan xixiqqoo darbataniiti malee ragaan qulqulloon lafirratti tan jedhanii adda baasin jirtu hataatuuti ammoo mariini torbaan dabaree jalqabdi kun aga guyyaadhaa gudeessaalee dabarsuu jira kanatti guyyoottanii 10 darbanii fi itti fuftee jirti maalkee waliin jiru maalirra walii galanii maalirra wal dhaba waan jedhu waan kan irra wal mari'annee waan kan irratti jilaan deemuu jiru waan jedhan waraana bilisummaa Oromoo illee ta'e mootummaan Itoophiyaa waan hin ibsiniif nu akka miidiyaatti olol didiqqa hordofuu waan nutti ulfaatuuf tan jechuun hin dandeenye. Haa taatuuti ammoo
maal jedhani interview ujiifa keessatti yeroo baay'ee hojii dorgomuuf deemte gaafiin baay'een si baay'atte carraan darbu keetii guddaa waan jedhan tokko jira. Nami wayii wal mari'ate marii taa'ee mariin sun yeroo dheeraa fudhannaan abdii qabaachuu dandeettii jedha. Warri waan kan wal hubannaan jiraachuu danda'a jedhanii ekspertii waan kan irratti hojjetanii. So guyyoottan 10 mariini ajajoota waraana bilisummaa Oromoo kumsaa Dirriba Lammeessaa akkasumas ajajaa ittaanasaa kagam kibbarra dhuf gammachuu aboo jidduu deemuu jira. Dabri waraana Itoophiyaa qondaaltota mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun deeman jidduu deemuu jirtu. Gam tokkoon abdii qabaachuu yeroo dheeraa walirra turuu isaanii agarsiisa. Wantooti gargaraa bahuu jiru, odeeffannoon hedduun bahuu jiru. Hataatuuti ammoo mariin tun karaa tokkoon adoo marii harka qabanii, karaa tokkoon adoo wal mari'achuu jiran, adoo nageenya akka buufuumatti abdii godhuu jiru. Waraanillee bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Lolli Oromiyaa keessa godhamuu jiru kun lixa Oromiyaa, kibba Oromiyaa, harka caalmaa ammoo jiddu galeessa Oromiyaa waan ammaatti fakkaata. Shawa kaabaa, shawa ba'aa, shawa lixa keessatti lola hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiif mootummaa jidduu godhamuun alatti uummati keenya qulqulluun kisaaruma lubbuu tawaggoottan 5 kaffala tur hawumati nuffee dadhabee nageenni qabuu jedhe watwaatuu jirtuun kaffalu irratti argama. Yeroo tokko yoo nagabuuf murteessan sababa lubbuu qulqulluu dabalattuu balleessunuu fi naagalu baattullee harka tokko waraan harka tokkoon ammoo marii dippiloomaasii godhuun kun fudhatama akka hin qabaan siyaasa boodatti fata'ullee haamnetti hin turre. Amma khalee guyyaa dheengaddafa maal argaa ture waan baay'ee nam gaddisiisa. Uummata garba Boorana kan fagu jifaatti uummata uleen baasaa turan. Uleen beektaa miti ulee looniin tissan. Ulee qabatee baanga qabatee maanii qabatee shanee yeroo dhumaatiif barbadeessuun Booran keessa baasuun ammaan tan jedhanii uummati urkee yaa jechuudha. Wagga 5 guutuu lolte jirta. Qawwee guutuu raayyaattis biyya caala qaamii humni qabin jiru. Itoophiyaa keessatti waraani jabaan biyyattiin qabdi raayyaattis biyyaati. Raayyaan ittis biyya lolu wagga 5 godhee milkaa'u loli sun dideefam wal mari'achuu jiran. Qote bulaan amma durgo xaafuuf kaadiree gandi keessa kadiree very ignorant ta'e walitti qaban. Ignorant jechuun arraba don taane because they are ignorant. Namoota akkasii walitti qabanii beesse xaafaniif isaati ammaan tana uurattoofuuni tokkofa marii araaraa gufu ta'u lammeessoo ammoo siyaasaa Oromoo uummata Oromoon kee jira kan hubachuu dhabuuni wal qabattee jedhetti namana. Hammalee ololii gargaraallee babal'atee jira. Olola miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan deemu. Walii galanii jiranii milkaanii jiranii kan tolchanii jiran wanni jedh bal'inaan deemuu jirtu. Hataatuuti ammoo wal mari'achuu jiru tokko mootummaa kaan waraana bilisummaa Oromooti kaan qaam jaarsaa ka jidduu taa'u. Warra kan sadeen irra dooduun tokkollee hin dhagaamne maratanii jiru, fixatanii jiru, galuu jiru, ololii jedhu olol faarsee bulaati. Faarsee bulaa durgo xaafaa fi adamnu irra qabsiisaa jechuu fedheetu. Yaa wanni nama gaddisiisu gaa akkuma irra deddeebiin kaasaa turre yeroo uummanni gaaddisaa Tanzania kan abdiin eegaa jirutti kutaa Oromiyaa garagaraatti faallaa kanaa kan ta'e waraanni walirraa hin cinne bobbii waraanaa akkasumas opereeshinii waraanaa gaggeeffamaa jiraachuu isaati. Opereeshinii waraanaa bakkeewwan garagaraatti deemaa jiran kanarratti uummanni nagaa jumlaan dhumaa jiru lakkoofsan qabu dhugaa dubbachuuf keessumaa giddu galeessa Oromiyaatti tibbana gabaasota OMN dhaqqabaa jiraniin namooti baay'een dhumaa jiraachuu karaa sukkanneessaadhaan namooti qe'ee keessatti jumlaadhaan hiriiraan farashanamaa jiraachuu gabaasii argataa jiru ni agarsiisa. Fakkeenyaaf godinuma Shawaa Lixaa aanaa Amboo keessatti ganda kaarraa bakka addaa Shaammaa jedhamutti sadaasa 17 bara 2023 akka faranjiitti jechuudha. Gochaa ajjeechaa sukkanneessaa fi saamichi garee waraana mootummaatiin raawwatamu. Oduun garasirraa arganne ni mul'isa. Namoonni ajjeefaman kunneen obbo Nagaasaa Itichaa abbaa maatii 4, obbo Katamaa Dandeessaa abbaa maatii 9, obbo Milkeessaa Shaannanaa abbaa maatii 12, obbo Toleeraa Baacaa abbaa maatii 4 jechuudhaan gabaasii achirraan ganda sanarraan nu ga'ee ni mul'isa. Horiin uummataa beeladii gara 7 fudhatamu aanaa midaa ganda bakkaafaa abeetottis immoo abbootii warra jaarraa horii 40 fudhatamu ni agarsiisa gabaasii achirraa arganne. Namoota jalqaba irratti rashanaman jennee ibsine kunneen hiriiraan ganda keessatti bakkee uummati argaa jirutti jumlaan rashanamuu isaaniitti gabaasii achirraa arganne kan mul'isu. Salaalee aanaa hidhabuu abootee keessattis lolli garee waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti deemaa jiraachuu guyyaa kaleessa gabaasa OMN gabaaseen argee daawwattoota keenya quba qabsiifnee turre. Naannoo sanatti immoo waan si dhibu miseensota raayyaa ittisa biyyaa jumlaan dhuman suura isaanii nu ga'e ilaaluuf iyyuu baay'ee nama surra dhugaa dubbachuudhaaf lolli bakkuma hundattuu mootummaan fedhii siyaasaa akkamii akka qabu yeroo tokko gaafii karaasitti kaasuun lolli bakkeewwan garaagaraatti deemaa jira. Bakkee
gareen lamaan mariirra jiranitti jechuudha. Adeemsi kun uummata abdii kutachiisuu waan danda'uuti. Kanarraas maal hubatta tokkoffaa durri seexana haa dhaga'uuti mariin tu yoo milkaa'u baatte ummati keenya hammeenyi itti deemu salphaa akka hin ta'in sii gala dhugaa dubbachuudha. Hammeenyi uummanni keenya kana booda arguu danda'u. Daran kan kanaa olii akka ta'uu danda'u waan tanarraa hubatuu dandeessaa rabbi nus gargaaree warra kanaafis qalbii kennee mariin tun akka milkooftu kadhaan keenya dhugaa dubbachuudhaaf warrumti mootummaayyuu amananii jiran baay'ee raayyaan ittisa biyyaa amma kaadiree mandara keessaa ignoorant jettee sababa kaadireen mandara keessaa hojii ishee hojjetuu diddeef raayyaan ittisa biyyaa hojii caasaa gara gadii darrabee hojjetaa jira jechuudha. Yaadaan gadii tiksu dadhabee hunga baas mootummaan paarlama gubbaa dhiyeessee raayyaa ittisa ture. Akka waliigalaatti marii godha waraanii maaliif barbaachisa dhimma odeessaalee keenyaa kan torbaan kana keessa bal'inaan waan irra mari'annee fi hiika guddoon qabdu uummata leewwan wal fakkaataan akka hin dhabaamneef angaruu amma marii godhamuu jira. At least mariin tun namii waggaa 20 muummichi ministeera akkas jedhee ture. Waggaa 20 lolu caala waggaa 2 lolu caala waggaa 20 marachuu maraa jedhetti hin kaasee jira. Okay, waggaa 5 lollee jira, wal lollee jira, wal fixnee jira, wal ijjeemnee jira, yakka walirra dalagnee jira. Marii araara tan jitoo keeguu dadhabdee kaadireen ammaan tan shanii balleessina maani goonettee baanga qabattee maani qabattee qonnaan bulaa milishaa kaadiree uurkee soofa deemuu jirtu kunini. Maaliif kan gootu waan jedhuuf gaafadhee qabxi sadii sammuuti keedhuuf tajalqaba inni injifatam jechuuf ali shannaf baay waan jedhan tokko jira beekta nami wayii wal dhaantee ijoollee xixiqqoo taate waan akkana beektin beeku fuullee walti gassidhiisanii adoo wal tumuu jirtu namichi si mo'ata yookaan dadhabdi namichi sanii lachuun dadhabdan nami wayoo jidduu teessan seene ati daafana taate jennaani eegi araari dhufeen booda qabaa ganna dhiisa jette si dadhabanii jechuudha. Amal sodaataati yeroo wayii mucaa wayii akkas nu rakkisee dadhabne beektam. Achi warri kun bakka gargar qabne dadhabnaa walti gallakkisa jennaani namichummaa waacif kaani maa addaan nu qabdanidha. Obbo ebaluuf jedhee si dhiisa jira jedhee kutee jechuudha. So tokko ali shannaf baay'ee siyaasaa kun Oromoo lachuuf hin fayyadu warra ammaan tana olol ooftan balleessu dhabamsiisu jedhan wagga 5 jechoota kan barbadeessu awwaalu dhabamsiisu jechoota kun akka gatiin qaamna argine jirra tasgabbaa jechuuf fedha lammeessooni nagaaf kutannoo dhabu agarsiisa warri nagaan barbaadni jiru Oromiyaa keessirriin beedha warri dhiigii nama buddeen itti taasisaati ammaan tana nagaan barbaadu borillee nagaan barbaadu warri kun ammoo mootummaa bakka bu'uun been uf bakka bu'uun been agartee nagaaf kutannoo mootummaan kutannoo fedha qabaachuu danda'u jira maqaa mootummaa deeggara yookaan caasaa mootummaa hoggana yookaan kaadiree mootummaa taanii aduu nagaan deemuu jiru waraan labsu jechuun indirectly or indirectly kutannoo mootummaan nagaa qab shakkii waan galchuuf mootummaan kan irratti hojjechuu qabaa jedhetti yaa sadeessooni siyaasa daa'imaati. Siyaasa daa'imaati daa'imni waan tolchin beeku yeroo itti taphattin beeku bakka waan wayii tokko yeroo itti taphattin beeku taanaani billaan bu'aan qaba itti yoo kopha isaas kennanii bosona kee deemtellee firii ilmu qamaan itti nyaachuu bineensi jiba injiraataan garuu akka itti qabattin beenu fiin ijeeftu waan taateef war siyaasan beena kan siyaasa keessa baasuu barbaachisaa kan caala ammoo wanni nu rakkisuu jiru olola miidiyaalee hawaasaati miidiyaa hawaasaa qofa don taane ololli kun miidiyaalee mootummaa gubbaallee bal'inaan deemuu jira ololli kunini qeesirra dhufaa waan jedhuti yeroo tokko gaafii natti ta'uu jira yeroo baay'ee warrooti miidiyaalee hawaasaa gubbaatti ololoofan kunini maraattoota miidiyaalee hawaasaa jedhetti namana waan mootummaa faarsaniif qaamolee mootummaa jechuu hin dandeenye ilmi namaa kun baay'ee wayii gaafa miidiyaan hawaasaa nama hedduu beeksisee nama hedduu guddisee nama hedduu balleessee nama hedduu nyaati nama hedduun miidiyaa hawaasaa gubbaa kabaja argatee nama hedduun miidiyaa hawaasaa gubbaa kabaja dhabe salphate so warri miidiyaalee hawaasaa gubbaatti leessee namni miidiyaa hawaasaa tokko waan mootummaa faarsuuf gad ba'ee waraanii milkoomnee dubbiin addaan diigamtee jirti yoo jedhe yookaan waraanii milkaa'ee jira nagaan milkaa'ee jira qophaa nami jedhu dubbiima mootummaati. Bakka bu'aa mootummaati. Angoo suneen kenneef waan akkanas bakka qabsiisuu qabu mootummaa Itoophiyaa turte lammeessoo gubbaatti waliin dha'uun kun amal mootummaa taatee jirti. Maybe siyaasum daa'ima harreefu jirtuuni mootummaa qofa qabu hin dandeenyu warrooti waraan bilisummaa Oromoo kee jiran aga mootummaan gaammalee ololii wal fakkaataan hin deemu. Fakkeenyaaf bakka nagaan hin barbaachisu dhukka irraa kaafnan balleessinaa mootummaa biroo waraan bilisummaa Oromoolee mootummaallee waggaa 5 isanii kennee uummata isaan daawwatee jira. Nu amma waraan bilisummaa Oromoo mootummaa caala uummata Oromootiif dubbachuu jira because we are media kan hojjannulleen itti gaafatamee kennee uummata Oromoo waan taateef waraan godhamuu jira irratti uummati keen dadhabee jira uummati dhumatee jira rakkatee jira agan caala namni nurraan dhumneef naga barbaanna.
waan argachuu qabdan waan gaafachuu qabdan marii siyaasaa irratti dhiyeeffatanii agudhumaatti dippiloomaatikaali faayit tolchuu taguuta waliin guutanii tadadhabanitti waliin deemuu fal malee saati mariin deemuu jirtutti waliin dha'uun odeessuun miidiyaa hawaasa gubbaatti uummata burjujjeessuun fudhatamuu waan hin qabneef warroota keessuma gam mootummaatiin dubbii mataan adeemnullee hin muutin they are ordinary people by the taraanacho akkama kirra jibbisiisu yum beekan nami kunin wanni beekuu qabnu guyyees namooti akkasii influensiin isaanii salphaa miti baay'ee maaliifii waggoota darban mootummaa wajjin maqaan isaanii associate ta'ee dubbiima mootummaa turanii jiran by default oduu sobaa afarsan olola haa gadhiisan malee akka mootummaadhaaf dubbataniitti kan laalamu kanaaf uummati yeroo baay'ee kan irratti duulaa jiru kanaaf uummati warra akkasiif gurra kennuu qabu warra akkamii warra olola shanii dhabamsiifnee jirra shaneen harka kennattee jirti kana booda qaamni shanee jedhamu naannoo kanatti hin socho'u uummati nagaa argateera boqoteera obbaafateera warra jedhan gurra kennuuf hin barbaachisu baay'ee uummanni keenya kanaa ol beeka uummanni warra olola akkasii facaasu ol baay'ee dammaqaadha baay'ee siyaasa Itoophiyaa nu caalaa uummati qaaman keessa jiru keessa jiraatu sirriitti beeka inni lammaffaan garuma kana keessa taa'ee mariin milkooftee jirti koreensi mannaa ijaaramuu maal tokko olola akkamii akka oofaa jiru warri kun si black propaganda jedhaniin propagandaan akkasii propaganda gurraacha jedhama waan qabatamaa lafarra hin jirre ka immoo gareen lamaanuu baay'ee karaa ministeera Haajaa Alaas mootummaan yeroo isaatti ibsa barbaachisuun kenna jedhee dubbate ambaasadar Mallas Alam ibsa waraanni bilisummaa Oromoo akkasuma barreesse waraanni bilisummaa Oromoo guyyoota dura karaa garee keenya karaa miidiyaa yookiin hojii miidiyaatti dalagnu ibsa hin kennina ittibaa marii tanaa jedhee jira so ka dhaga'uu qabu maaltu nama mudda baay'ee maaltu nama mudda maal seet fakkaata Abrahaam tokko anillee garee kanaaf qoomite akka duukaafte mariin tun milkooftu mootummaa wajjin dhimma kanarratti walii galuun hin danda'amu maal hin taanu ejjennoo akkanaan waraanni bilisummaa Oromoo hin qabaatu jedhee sooshaal miidiyaa irraa warra afarsutu jira ejjennoon waraana bilisummaa Oromoos ka mootummaas galma Hayat Regency Hayat miti achi keessa bakka sana booda kan waa'ee saniyaa saudan maal si fakkaata Abrahaam warrooti miidiyaa hawaasa gubbaatti uummata disiif godhan kunini hedduun isaanii naagala jira miidiyaan hawaasa jechuun wanni hin qabu beektaa gatekeeper jedhan teoorii miidiyaa keessatti stooriin dabarti cufti maal godhan gaazexeessaan hojjeta ediitarii jira maaliin jira ilaaltee dabarsita of eeggannoon goota sooshaal miidiyaan of eeggannoo sun hin qabu namni wayii farsoo fooqqisee yookaan jima qammee gaaffiti tolti maxxansuu danda'a. Wanni namni sun maxxansu saati ammaan tana miidiyaan hawaasa mainstream miidiyaa caalaa humna waan qabuu fi uummata deceiving gootuun shoror keessituu jechuu hin dandeettu. Garuu ammoo akka uummata barate tokkotti leebii modernize uummata barate kataanu uummata guddate kataanu nu sab guddaa caalaa lakkoofsaan ta'uu hin qabnu. Uummata odeeffannoo sobaatiif dhugaa addaan baafate kataanu jalqaba irratti odeeffannoo tokko fudhattee bituuf yookaan gurguruuf ownership yookaan namichi odeeffannoo sun tamsaas background isa qorachuu dandeettaa jechuudha. Nami wayii waggaa lamaan dur si sob taanaan ammallee si sobaa jechuudha. Dhumatti bakka dubbiin aganuma. Nami sob barate irdeebeettiin sob lammeessoo itti gaafatam kan qabne dhimma akkana dhimma gugurda biyyaa dhimma gugurda uummata gubbaan nami gad bee waliin dhaquun hedduun isaa marattoota miidiyaalee hawaasaatii jechuudha. Namoota keessi isaanii fayyan qabu. Akkasidha warri qorattooti miidiyaa kun maal jedhan namni sammuun isaanii disturb ta'an miidiyaa hawaasa gubbaa mul'achuu jaalatu baay'achuu jaalatu. So rakkoo kee jiran sun dhokachuuf miidiyaa hawaasa gubbaa warri mul'atan kun warra kana waan taateef deceive hin ta'inaa jechuu barbaada. Warri kun hedduun isaanii mootummaa qofaa miti baay'ee mootummaa dhaatan malee mootummaa miidhuu jiran. Fakkeenyaaf wayii si kaasa. Namni wayii tokko mariin deemuu jirti gad ba'e ammaan tayyoo mootummaa Abiy Ahmed habaartaat nu akka gaazexeessaatti dhuunfaan mootummaa biyya Ahmed qeeqa turuu dandeenya. Garuu saati mariin akkana godhamtutti Oromoo walii galtee naganmannutti qeeqisheen sabab waliin goona akka miidiyaatti baalaans goonetti hin deemuu dandeenya. Namni mootummaa dhiyeen qabtoo gad ba'ee waraan bilisummaa Oromoo waan abaareef bilchiginnaan marii nagaa hin barbaadde jedhanii konkuluur godhanii haasa'ullee dogongor. Lammeessoo namni piroofaayilii maqaa waraan bilisummaa Oromoo keeyyate tokko gad ba'ee bakka qawween bilisoomna Kaayo Oromoo fiixaan baamnu waan jedheef waraanni bilisummaa Oromoo yaadi sun tamanaa jechuun hin dandeettu jechuudha. So dat uummati keenya uummata akkam ta'uu qaba uummata barat uummata sababa irratti hundaa'e uummata odeeffannoo qaama irraa eeggamtu. Odeeffannoo wayii tokko bitaa miidiyaa irraa maxxansanii miti. Eenti jedhe jettee gaafachuu jalqabdaa jechuudha. Eenti jedhee jettee gaafatteen duub namni kun agama manamaa agam dhugaa irratti hundaa'e waa dubbata yookaan odeeffannoo tanees argateetta analyze godhuu qabdi malee
odeeffannoo miidiyaa hawaasa gubbaatti maxxanfam cufitti inyaatti taanaan atini just consumption beeta miidiyaa consum goote odeeffannoo waan sitti darban cufi liqimsi taanaani atini bineensi roobeedhaan tokko jira ka bishaan kee jiraatu bakkuma nyaatuun baasaa jedhan bineensa akkasiitiin garaagarummaa hin qabdu jechuudha soo maal godha dargaggeessi kan tasgabbaa'u odeeffannoo marii tanaan wal qabamtu daareektii sirra dhufu dandeenya tokko mootummaa irra dhufti lammeessa waraan bilisummaa Oromoo irra dhufti sadeessoo qaama marii tan keessa kallattiin jaarsa'ee hoogganuu jirarra dhufti waan sun dabarte milkooftee jirti kuftee jirtedhani shororkaa'uun hin barbaachisu aqdhumaatti mariin tun akka milkiin xumuramtu uummati keenya boqonnaa argatuuf qabsaa'uu qabnaa jedha ajandaa kanarra yaada biroo hin qaban ajandaa sadeessoo darbuu dandeenya. Biyya beeksisa tokko daawwanne gara ajandaa keenyatti aanutti dabarra. Sagalee Oromoo miidiyaa qabsoo ilma gaafa rakkoo OMN utubuuf 328 bara 2023 beellama qabannee jirra nurraa nafinaa. Haalota ulfaataa keessatti dhugaa sabootaaf cichee hojjechaa akka jiru uggura ololaa fi shiroota hedduu qaxxaamuruudhaan waggoota kurnan walitti aananiif miidiyaa guddicha Oromoo ta'uudhaan tajaajilaa ka turee fi ka jiru Oromiyaa Miidiyaa Neetwork ammallee gargaarsa keessan barbaada. Oduu odeessaalee fi qophiilee keenya humna nama muraasaatiin dhiheessaa jirru caalaatti cimsannee dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan dhiheessuu itti fufna. Sabni miidiyaa hin qabne saba dukkana keessa jirudha. Waan ta'eef OMN cina dhaabbachuun dirqama yeroo hin gaafattu taateetti. 328 bara 2023 miidiyaan seenaa biyya Itoophiyaa keessatti lolee lolchiisuun irree garboomfataa laamsheesse Oromiyaa Miidiyaa Neetwork horiin barbaada jechaa jira. Walitti deebinee jirra daawwattoota keenya ka hordofaatii jirtan odeessaalee keenya torbanitti guyyoota 5 dilbataa fi jimaata malee walitti aansuudhaan dhimmoota wayitaawaa irratti isinii dhiyeessinudha. Odeessaalee keenya irraatiin ajandaawwan guddoo lama irraa haasofnee jirra gara ajandaawwan lamaan hafanitti dabarra. Dargaggoonni Tigraay sababa beelaa fi qormaatawwan carraa hojii biyya gadhiisanii gara Saawud Arabiyaa yookiin biyyoota baha giddu galeessaatti godaanaa jiraachuu ajandaa miidiyaalee tibbanaatti ture. Egaa Tigraay bakka waraanaan baay'ee miidhamte waggoota lamaan darbaniif waggoota lama caalee jira. Erga waraanni dhaabbatee waggaa tokko guutuuf jirra. Rakkoon waraanni dhale keessa tokko rakkoo wabii nyaataati akkasumas dhabamuu carraa hojiiti. Rakkoo dinagdee saamaa jechuudha. Baay'een isaanii karaa handaara galaana Jibuutiitiin sababa kanaan jechuudha galoo galaana Arabiyaan Peninsula fa'a ce'uudhaan gara biyyoota baha giddu galeessaa galoo galaana Eden qaxxaamuruudhaan biyya baha giddu galeessaatti jireenya wayyoo qabdu barbaachuuf deemaa jiru jedhanii sababa kanaan immoo lammiileen Tigraay handaara galaanaatti galaana keessatti gammoojjii keessatti dhuman baay'ee ta'uu isaanii miidiyaaleen gabaasaa jiru keessumaa immoo maatiin godaantotaa fi qondaaltota Tigraay oduuwwan dhumaatii dargaggoota sababa kanaan karaa irratti harcaa jiranii dhagahan rifaatuu agarsiisaa jiraachuu faddaaltoti maatii isaaniitti bilbiluudhaan doorsisanii maatii ijoollee isaanii fixaa akka jiran egaa karaan ulaa galaanaa Eden gara Yamanii fi Saawud Arabiyaa geessu kun karaa baay'ee balaafamaa galaana jira gammoojjii jira faddaaltota yookiin shiftaatu jira. Bakkee dhalli namaa itti hedduu miidhamaa ture keessa laf kana dargaggooti despereettaan abdii kutannaa irraa akka ka'e ulaa kana qaxxaamuruudhaan ammallee godaansatti jiraachuu erga waraanni Tigraay dhaabbatee oduu hamaa ta'e himamaa jira jechuudha. Yaa seenaa addunyaa keessatti yeroo baay'ee waraanni yoo dhufu yookaan dhukkubooti gugurdoon akka COVID yoo dhufanii post war yookaan post pandemic wanni jedhan dhiibbaan inni hawaasaa idil addunyaa yookaan hawaasa rakkoon sun kee turtirraan ga'u salphaa miti sirrii waliin beennaa. Akkuma beekamu lolkaa biyyattii godhameen dargaggooti Tigraay qaamolee gargaraatiin wal lola turte waraana biyyoottan ala dabalate diroonii dabalate uummata gara Itoophiyaa guutuurra walitti baatee wal lola turanii lola kanarra namoota salphaan hin dhumanne kan sirrii waliin beennaa amma immoo waraan keessatti dinagdeen biyyattii dinagdeen Itoophiyaatu waan isin keessatti waliin beennaa dinagdeen naannoo Tigraay immoo kawaggalam waraanii guddayaan sun irra jalqabe irra caamu waan isin keessa jiru sirrii waan hubachuu dandeenyuuf dargaggooti hedduun sababa garaacha biyya bahuu fi imal irratti argamuu jedha gabaasii Addis Standard qabate gadiin bahe dargaggooti kun hedduun isaanii
gara galo galaane araba yookaan arabiyaan peensula sunti maluu jiranii biyyoota araba kun dhaqqabuuf ammoo rakkoo jidduu turte bal'inne waliin beekna dhalattoota Itoophiyaa kalaa lakkoofsaan baay'ee taatu Yemen fa keessatti akkasumas daangaa Saawudii irratti lakkoofsaan 100 lakkaa'aman dhiyeen kana eegdota daangaa Saawudii faan ijjeefamu jaarmaalee mirga namoomaatiif falman kanneen akka Human Rights Watch balballoomtuun isaanii ni yaadatama. By the way, rakkoon godaantota kan Itoophiyaa keessa mul'achuu jirtu kun naannoo Tigraay qofa osoo hin taane guutuu biyyattii tammaattee jirti. Kanaaf sababii gurguddaan tokko waraana lammeessoo diinagdeen biyyattii kufuu sadeessoof tawaligalaa abdiin dargaggeessaa saatii ammaan tana konfiizyinii guddoo keessa seentee jirti. Waraanni armaan dur godhamnam salphaa nyaanne diinagdeen sun taantee bututtee jirti. Carraan hojii waan hin jirreef kan qofa osoo hin taane barattoota lakkoofsaan hedduu taatullee yuunivarsiitii irra kufuu wal qabate lakkoofsi godaantota hammaan tan biyyoottan hedduutti maluu jira muummeen qabu. Kun ammoo Itoophiyaan armaan durallee gaafa Afrikaa keessa biyya godaantoti hedduun galaan keessa dhumaatu karaa irratti daldaltooti seera almaan nama qabuun gargala durraan gaan keessa tokko ta'uu isii sirrii beenna. Amma ammoo haalli kun hammaachuu danda'a. Waraanni ammaan tan waraanni yeroo baay'ee akkuma reefu jedhu post pandemic post war consequences isa salphaan taatu amma Oromiyaa keessatti waaqi jedhee nagaan bu'ee nagaa dubbiin fala argatte nami amma saatii boqonnaa argate kana biigan lakkise baqata muummeen qabuu jechuu dandeetta hin baay'ate jechuu dandeetta. Naannoo Amaaraa keessa waraan dhibii deemuu jira. Tigraay keessatti amma kan namni gorfisee chochoo irratti argama. Kanaaf Oromiyaa qofaaf osoo hin taane guutuu biyyattiitiif nagaan bu'ee diinagdeen biyyattii tasgabbaa'uu baannaan fuulduri Itoophiyaa dukkanaa jedhee an armaan dura akkasuma fuulduri keen ifaa warre dhuuf yeroo baay'ee na kofalchiisu fuulduri keen dukkantee na mul'achuu jira. Wanni si yaaddeessu isa osoo waraanni dhaabbatee illee biyya san keessatti hireen dargaggoota ammas balaa jala akka jiru taatee amma Tigraay keessummeessaa jirtu kanarraa hubachuu hin dandeenya. Ba'aan mootummaarra jiru ba'aan biyyi sun baachuu dandeessu waraanni illee osoo dhaabbate. Even waraana keessa teenyee miti osoo waraanumti Itoophiyaa keessa dhaabbate hojii manaa guddaan biyya sana akka eeggatu waan amma argaa jirru kanarraa hubachuu dandeessa. Dargaggooti maaliif karaa hamaa kana filatanii jan jedhu desperation. Abdii kutannaan eessatti akka nama geessuu dandeessu. Baay'ee namni odeeffannoo qabu jechuudha. Dargaggoonni Tigraay dargaggooti baay'een warra baratan ni beeku warra miidiyaa hordofuu danda'an warra haala qabatamaa ulaan gara Middle East geessu kun keessa jiru ni beeku. Waraana keessa jiraachuu biyyooti akka Yemen fa'aa waraana keessa jiran. Shiftaan jiraachuu faddaaltoti nama saaman nama qabanii maallaqa gaafatan jiraachuu galaanan qurxummii nyaatamuun akka jiru gammoojjii keessatti beelaaf dheebuun dhumuun akka jiru osoo beekanu du'atti deemu jechuudha. 50-50 carraan isaanii 50 gadi illee ta'uu danda'a. Amma yeroo tokkotti jumlaadhaan namooti kumaan lakkaa'aman daangaa Saawudii fi Yemen keessatti hidhattoota Saawud Arabiyaa ka daangaa tiksaniin meeshaalee guguddaa akka moortarii fi madfiitiin dhumanii jiranii gabaasa The Guardian fi miidiyaaleen garaagaraa ji'oota dura baasanii. So dargaggeessi osoo kana laamnu maaliif kanatti deema? Abdii kutannaa. Biyya tokko keessatti immoo dargaggeessi abdii kutatee jira jechuun hireen biyya sanii akkaatu jette baay'ee sodaachisaa fi dukkana akka ta'e agarsiisa jechuudha. Ayya kadaawwachuu jirtan qophii odeessaaleetii odeessaaleen keenya torbaan marroo 5 guyyaa jimaataaf sanbat guddayyaa waan dabartiiroo cufisan bir hageet taatee qophiitiin odeessaalee sagantaa Oromiyaa Media Network guyyaa guyyaan dabart daawwachuuf karaa Facebook OMN hordoftoota miiliyoon 2.5 dabrammoo YouTube OMN hordoftoota 570 caalle jirra dhiyeen kan karoora yookaan duul bal'aa gaggeessu irratti argamna warri Facebook gubbaa nu daawwatan sagantaan keenya harki caalmaanam YouTube gubbaa waan jiruuf hordoftooti kee miiliyeenuma tulamtu qashan keessa nami muraasi nami 500 callaan garan dhufee yoo YouTube teen nama kam hordoftoota miiliyoonan dhaqqabna kun karoor keenka yeroo dhiyoo waan taateef karaa kanaan Oromiyaa Media Network miidiyaa uummataa cimsuu tumsuu dandeettu ajandaa keennis dhuma hardhaaf qabannee dabarra jirra saatiin qabnullee waan deemuu jirtuuf ajandaan keenin afreessoof inni dhuma baankii misoom Afrikaa rakkoo akka himachuuf Itoophiyaatti hojii dhaabuuf murteessu dabri immoo xalayaa guutuma guutuutti hojjettoota isaanii qabiishee jiran biyya baasuuf karoorfachuu torbaan dabra kana guyyaa kamisa baaftetti hin jirti. Baankiin misooma Afrikaatu yeroo dheeraaf mootummaa Itoophiyaa waliin hojjechuun beekamtee barkuma 2023 qof dhimmoota uummata fayyadan wantoota uummata gargaaran irratti beessi guddoo mootummaa Itoophiyaa gargaaruun beekamtee barkuma 2023 qof keessa دولار أمريكا مليون إبلام ديات موتوما إثيوبيا ديجرتا جرتي خطأ توتي أمور ين كناس موتوما إثيوبيا إماتشو الرتر جمتي إمات خناف خمسي
baankii misooma Afrikaa qondaaltota baankii misooma Afrikaa kanaa fi hooggantoota olaanoo ministeera maallaqa Itoophiyaa wal dhabee jedhanii dhimma liqii waggaan baasanii jira. Galii mootummaan Itoophiyaa baankii tanaa waggaan baasuu jira. Dhimma kanarratti irra guddaan ministeera faayinaansii Itoophiyaa Ahmad Shidee ittaanaa garee baankii misooma Afrikaatiif hojii gaggeessa damee Itoophiyaa akka ta'e Dr. Abduu Kamaaraa nam jedhamu waliin dubbii walitti galuu dhageenye. Kan hordofee eegdotii Ahmad Shidee nam kan kararratti eeguun konkolaataa keessa buusanii isaaf konkolaachisa isaallee tumanii miidhaa qaamarraan gaaniin booda sa'aatii muraasaaf hidhuu isaanii miidiyaaleen keessa tokko kan dhimmi Itoophiyaa kan bal'inaan hordofan gabaasaa turanii. Kan hordofee ministeerri muummee Itoophiyaa man namichi dhaaname kanatti malee dhiifama gaafatee dubbicha furmaata argatuuf falkaa'u miidiyaaleen torbaaniin dur gabaasanii jiru. Baankiin tun ibsa guyyaa kamisa baafteen aalii dippiloomaasii kan Itoophiyaa waliin jiru baay'ama waan taateef haala kanaan waliin hojjechuun hin ulfaatu waan jedhu ibsa bal'aa baaftee jirti. Kan hordofee ministeera jala Itoophiyaa karaa dubbii himaa isaa Abba Mallas Alamgulaan hooggantoota baankii misooma Afrikaa kan gubbaa miidhaan qaama dhaqqabu akkasumas rakkoon ergee dhuga ta'amanii muummichi ministeera Itoophiyaa garee baankii misooma Afrikaa taan rakkoo isaanii furuuf hojjechaa jiraachuu kaasee jira. Baankilee yookaan qaamolee faayinaansii kan Itoophiyaa deeggaruun maqaa qaban gugurdoo akkana gubbaatti dhiibbaan seera dhablummaa akkana dalagamuun dippiloomaasii biyyattiitiif yaaddoo guddoo jechuu irratti argama. Yaa miidiyaaleen akka jechaa jiranitti egaa biyyooti miseensa baankii misooma Afrikaa ta'an biyyoota Afrikaa jechuudha waggaa waggaan gumaata baankii kanaaf godhantu jira maallaqii yookiin kaapitaalli baankii kanaa waggaa waggaan kan argamu miseensota baankii kanarraayi. Gareen baankii misooma Afrikaadha ministeera maallaqaa Itoophiyaatti bilbiluudhaan maallaqa waggaa annual contribution akka kaffalan gaafata. Annual yookiin gumaata waggaa kana immoo akkaawuntii armaan dura ture osoo hin taane kan biraatiin akka galchanitti mee ministeerri maallaqaa Itoophiyaas galchuusaa beeksisee galchuu keenyaaf riisiitii yookiin nagahee nuu kennaa jedhee gaafata. Nagaheen hin ergamne maallaqi isin ergitan hin ergamne kan jedhu atakaaroo kan ta'e jedhanii maallaqi suni akka warri Itoophiyaa jedhanitti maallaqi galeera warri baankii misooma Afrikaa immoo maallaqi akka hin galleetti kan ibsataa jiranii. Dubbiin bakka tanaa akka ta'edha miidiyaaleen dhimma Itoophiyaa gabaasaa jiran kan ibsaa jiranu. Walumaa galatti wanni ta'e maalidha? Waan qaanfachiisaa hedduu waan saalfachiisaa akka biyyaatti akka mootummaatti waan itti saalfachuu qabdudha. Baankii misooma Afrikaa jechuun baankii guddaadha. Baankii misooma Afrikaa irratti dalaguudha. Baankii regional Afrikaa akka Afrikaatti baankii regionii kanaati. Gochaa saalfachiisaadha. Gochaan kun gochaa biyyattii keessatti seeraa fi sirni dhabamuusaa law and orderiin akka hin jirre abbaan barbaade siidhee akkasitumu agarsiisudha. Inni sadaffaan immoo Itoophiyaan biyya dhaabbilee idil addunyaati. Diplomatic hub. Baankii misooma Afrikaa ECA Economic Commission of Africa dhaabbileen akka UN faa dameewwan guguddoo kan qaban diplomatic missioniin hedduu Itoophiyaa keessa jira. Itoophiyaan biyyoota akka Ameerikaa magaalota akka New York, Brussels, Geneva fa'aatti aanuudhaan baay'ina teessoo diplomaatikoota community diplomatiitiin biyya sadaffaadhas jedhanii ibsu warri Itoophiyaadha. Biyya akkanaa keessatti karaa Geneva Convention yookiin diplomatic immunity hoogganoota akkanaa sarbeen reebicha qondaala baankii misooma Afrikaa irratti raawwatu jechuun tokkoffaa seera idil addunyaatiin yakka guddaadha. Akka biyyaattis immoo gara fuulduraattis har'as waan itti qaanfachuu dandeenyudha. Qondaalota Itoophiyaa immoo seeraa ol ta'uusaa agarsiisa. Qondaalota Itoophiyaa akka barbaadan nama sitti bobbaasanii boodigaardii isaaniitiin akkamitti si reebsisa namni tokko qondaala ministeera maallaqaa boodigaardii itti ergee qondaala hagana ga'u reebsisu jechuun waan saalfachiisaadha. Itoophiyaan by the way kana this is not the first time. Armaan duras dhaabbilee idil addunyaa namoota hoogganan bifa kanaan yakki irratti raawwatamee jira. Ayyee qondaaltoti mootummaa Itoophiyaa hooggantoota olaanoo baankii misooma Afrikaa dhaananii wal qabate ataakaroon jajjabduun dhalachuu darbe ammoo waraan hordofee dargaggoota Tigraay lakkoofsaan dhuugtaan biyya Geneva Convention jedhe Vienna Conventionidha diplomatic immunity kan kennu seerri isa sarban jechuu barbaaditan. Ayyee is okay. Okay qondaaloti baankii misooma Afrikaa dhaanamuu hordofee rakkoon jajjabduun war kan jidduu dhalachuu dabalataan ammoo dargaggoota Tigraay
dargaggoota Tigraay lakkoofsaan baay'ataan sababa waraanaatiin wal qabatee biyyatti gad lakkisanii ba'aa jiraachuu dabre immoo mariin araara waraan bilisummaa Oromootiif mootummaa Itoophiyaa jidduutti jalqabdee itti fufuu hammaleellee waraanii naannoo Oromiyaa bakka godhama jiraachuu United States of America Oromiyaa keessatti nagaan akka buuf dhiibbaa gurguddoo godhaa jiraachuu farra dubbannee odeessaaleen keenya guyyaadha kanumaa waan nu daawwattaniif galata qabdu. Guyyoo Waariyoo Abba Jirmaa akkasumas